hayyuu tokko ture Ameerikaa keessa yeroo dheeraadhaaf leenjii kennaa ture. Gaafa tokko erga leenjii kennee booda waraqaa tokko maxxanse. Waraqichi maxxane maal jedha? Nama akka isin seenaan daleen akka isin bu'aa dhalootatti aanuuf bu'aa tokko hin buufu dachee tanaaf taarika tokko osoo lafan kenne faana wahii kan namni ittiin si argu ittiin si yaadatu tokko lafan kenne akka ati san hojjenne si sakaalee tokko du'e nama san osoo awwaallee lafa jalaan fageessine reeffa nama sanii ilaaltanii koottaa jedhe. Borsa'aatii akkasii irratti galma akkasii koottaa jedhee magaalaa Ameerikaa keessa maxxanse. Namuun dhaga'e dubbii nama cinqu simaa cinqaa jira ta'a amma. Eenyu namni sun? Kun xayyaaraan, kun sayyaaraan, kun baaburaan homa qabuun namuu fiigaa dhufee galma seenee guute. Sagantaan ni eegale. Girdoo saaqaniitii sanduuqa reeffi sun keessa jiru as baasan. Namuu teessoo guutee taa'aa jira galma keessa. Innin sagantaa gaggeessu maayikii qabatee namuu tokko tokkoon koottaatiin reeffa kana daawwadhaa jedhe. Namuu fiigaa dhufee gara sadarkaatti ol bahee yoo inni achi deemu sanduuqa kurree irraa banan yoo inni keessa gallaalu sanduuqa keessa reeffi hin jiru. Reeffi tokko hin jiru. Wanti sanduuqa keessa jiru daawwitiidha yookiin mastawaati. Namtichi yoo inni asii gallaalu eenyuun arga? Ofuma arga namtichi. Eda'anaa jedhee nama achuma deebi'a. Kunis fiigaa dhufee gad ilaala. Yoo inni as gallaalu ofuma arga namtichi achi keessa reeffi hin jiru. Maal jechu barbaadeetti seenaan kun?